Akkam jirtu waloo galataa tasfaa'eeti guyyaa irraa miidiyaa irratti kan beektanii walaleessaa jabaa latiin argadhee jira magaalaa Naqamteetti. Mee kanaafuu dhugaa dubbachuuf daa'ima kana baay'ee dinqisiifachaa ture. Har'a immoo laayivii qaamaan argadhee walumaan dhaggeeffannaa jechuudha. Dachee beekaa fayyuqee warra goota dachee seenaa qabeetti biyya sabboontotaa biyyatti ragaggee tokkummaaf nagaanii addunyaa guutuudha seenaa kee bira gaanii Oromiyaa harmee dachee seenaa haqaa Rabbiyyuu miidhagsisiif kenneera maqaa jannati addunyaa yaa miidhagdu lafaa lafitti biqilee sanyiin ilma lamaa albuudni ijoollee qabda warqeef meetii bunniif miidhagdeen kun hunduu kan keetii tulluu fi gaarreen lafaa hanga samii hunduu sirra guute kan hin jirre kamii. Qabda maqaa gaarii eenyusi wallaale garigee yeroomaan qoromu kedhaalle dachee barsiinaa warra iyyusanii dhigdi keenya tokko odaan keenya shanii tokkummaan keenya gadaa wal bulchine beera dabarre addunyaaf fakkeenya. Akka ono ilaalati yoo akka kuno. Kaameraa qabdumti kaameraa sirkii iPhone qabda. Namoonni iPhone sponsor ta'uu barbaadan immoo asumaan keessana dubbistanii TikTok kan ofiisaa sin qabaasas mentionii goonaa inboxii gootanii warri sponsor ta'uu barbaadan keessumaa diasporonni warri Washington DC jirtanii latii jajjabeessitu walaloon biraa lafaa keessa jiru lati jabaadhu.